Aboo ilaa har'aa qashtii wayii takkan qacaree ture jechuun affeeree ture. Ishee arguuf hin deema maallaqa na barbaachisa maallaqa naaf kenna. Ilma kiyya rakkinaan qabu eessaa argatte duuba nama moo waan biraatii qacarte? Isiimmoo. Abbaa ilaa intala maal fakkaatu si fakkaate bareedduu wayiitidhaan har'aatti qarshuma qofa naa kenni mana fideen agarta. Ilaa tokko hin yaadin godoo abbaa kisiif jira deebii fidi intalalis ilaalee argeen bakka yoo ati fuute baay'ee natti tola waan tokko hin yaadin ansii jira ishee. Yes! Uff! Aboo abbaa galatoon baay'ee ansi jaalladha kanaaf si boona ishee fideen nuuf ammaan tiin kana deeme. Bareedduu. Akkam jirtaa shaggiitu? Akkam fayyaadhaa miti? Nagaa keeti? Fayyaada bareeda koo akkamatti naaf jirtaa? Har'ammoo maal argatte baay'ee gammaddee jirtaa? Shaggiitu ilaali har'a ganama ka'een abbaatti waa himee akkan si fuudhuu fi akkan hiriyaa koo bareedduu taatetti himeen innis qarshii naaf kenneen si fuudhuu fi manaa ba'een dhufe. Maal? Ati na fuudhuuf moo? Qarshii qabdaa? Maal bareedduu koo nama birrii qabu malee heerumtu jechuudha? Konkolaataa, makiina, birrii waan hunda. Isa qabu malee kan akka kee hiyyeessa kana heerumu ishii an nama birrii qabu barbaada. Tola ishee. Ati amma durbummaa qabdaare? Dhiiga yoo barbaadde obboleessa. Qeeraa jira qeeraa been ishee. Atis maallaqa yoo barbaadde baankitti heerumtu. Guddi tolchaan jiruure erga birrii barbaadde baankitti heerumga. Egaa isin hordoftoonni keenya bulee bulchaa sabiskiraayib tolchuun qophiilee biroos akka isiniif gumaachuu dandeenyu nu jajjabeessaa galatoomaa.